Mewah tatam dubbada waan simbiratti ummata dhume kawaayila keessan ka shamarra simbiraa dhumte waan odeessa waan ijaan agartan ilmaan Oromoo biraa sinii ganya dubbadhaa jechuudha. Yaala kana kan jiranii jechuudha. Kun ariifatee keessa sharaan uummata afaan irraa kadhachuudhaan haala kanaan dhaabbanneerra gama mootummaatti wanni nu godhame waan jiru jechuudha. Haala kanaan iyyannoo keenya buka galchachuu eegallee guyyaa 3 keenya jira jechuudha bakka kanatti. Inoo bakka kanatti uummanni uummata kana dilii qaamaa kana agartu kana uummanni furmaata argatee hin jiru. Uummanni warri tumame kaan as dhiiseera inni dhukkubsatanii uummanni bishaan oowwaa dhufee wanni nyaatamu hin jiru bishaan oowwaa uummanni dhukkuba biraa fuudhuu ba'ee asitti uummata kana furmaata namitti galu uummata dilii qaamaa kana akka agartan nama kumaan lakkaawwamu. Hamma bakka hundaa ni jira jechuudha bakka kanatti haala kanaan kan jiru jechuudha. Namni as jirtu lakkoo isaan hagana jedhee si ibsuu hin danda'u jechuudha. Kumaatamaan kan lakkaa'amu namni as jiru. Uummati jabuutii keessa jiraannu kuma 500tti inni tilmaamamaa jechuudha. Kana yoo caale malee karaa gadi hin jiru jechuudha. Haalli keessa jiru kun haala hammaataadha jechuudha. Uummati kun eeboo fi waan dalagamaa jiran jechuudha. Haala kanaan sharaan gahaan illee akka hin jirre asumas hubachiisuu barbaannaa jechuudha. Haala kanaan kan jiranii dhalaan garaa qabu illee ni jiran.